السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبير توتا في دعوة توتا كانت درجة بسمين جتا فرانك جاي وقت في فرانك جنس مالي تون كيسنا نولو فرانك ري رياك يتقرأت دلوق بديما فرانك سنس من برو صاصو ديم سايكلين ماكينة تنبوستي مليون نمي دمي hospitala ture amma gadi jedhani waan inni jedhuuf kan waliin laluuta ni rifata rifatu waan inni ta'u walumaan lallaa amma dhumaatti na waliin tura isin jedha amma ni bilbila بالبلاي في جرا هلو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجام كم الحمد لله ما لبو سجلي سكاي اللي ما ندم سجنا ما سجلي سكاي تريم يا سجلي سكاي تريم جنا ما سجلي ما ندم سنده ما والله ما علم بكرين ما عم بالبلدة إنه دايمس ودي سيمو أنا أوكي أيه بريدة أنا كيف قبل تكمل مالي أشون قويا يوكان سي بالبلا يوكمو سي بريسة أو برنوتا قال اللي مالي مال ده يبتلي ما أنا منسوينه لا إن رد مالي إنه جندلاين برانكينا إنه جندلاين إنه أشون جودل لين دلقا أما يا jechuun shabakara jiraachuu osoo hin taane kan namni shabakara yoo jiraate akkas yayyee bareeda ganama yoo sani barnoota deemeetiin sagalee sii kaa'imi akkas sagalee sii kaa'e yaaboo odumaa beekta akkuma tasaa waanidha walitti dhufne makiina natti bu'ee bannaati jechuun osuma gara mana barumsaa deemaatti hin jiru ani argaan jiru beekta makiinaa tokkotu gararra dhaabata makiinaan ibaa dhufee raawwateeti ana akkana taroo deemu makiinaan natti bu'ee saayikila wajjin dhufusee bannaati luka kan na dhukkuba akka malee na miidhame beekta maqaa rabbi akkasi maqaa rabbi dhugama maal taasisi akkasiin jechuun achumaan beekta mana yaalaa dhufanii ambulaansiin dhuftee achiin hafuutee mana yaalaa ture reefuma tana gale kanaaf aga galallee immoo jechuun jalaa ciisee beekta baay'ee dhukku waan ta'eef maqaa rabbi sin jira jechuun maal sin ayyuun maal yoo akkam jedhee jechuun bakka namni yeroo maraati piraankii dalagan jetteetumaan sababa sanii nama amantuu miti jedhe maqaa rabbi sin jira kanaaf ani musa manta jedhaa jiraata akka malee dhukkuba yaaki booda amma doktoriin dhufna jettee jirti boodallee ilaalaa jira
baay'ina dhakkuma dhugoo fawwaasa jara nagalchee hosan hojii foosan nagalchanii jedhanii bakka ciisu yoo waliin jenne Amma akkamidha? meera malleen bilbiltee jalaan kaaf yoo sin jedhe dhugaa seeta meera maanuu bilbiltee qaata bilbiltee jalaan kaasne boon itti dhiise na dhukkuba akka malee dhukkuba beektaa isaan isinleen immoo yoo dhageetti jettee rifatti jedhee jalaan kaasa laa jechuun mana jiruu booda si bilbilaa galee jedheetuma itti akka malee dhukkuba bannaa Amma akkamidha? Amaan jedhu Akkamidha jechuun miidhama madaa'e. madaa jetta obboleessi kiyyeena jechuun as gara jilba gara gadii kanaane foon akka jiru irraa luqqa'e akkana beekta gara bitaa kanaan dhuftee natti buute anaaf saayikilillee garagara jechuun wanni kiyyan dalagu maaltu akka waan ta'e hin beeku hello cufatee jira viidiyoo bilbilee tiriin ilaala jedhe viidiyoodhaan jalaan kaasu kanaaf viidiyoon jalaan kaasu beekeetumaan haala maal fudhu irroon inni viidiyoodhaan bilbilee jira waan ta'eef viidiyoodhaan jalaan kaasu biraan kee ajaa'ibaa irratti dalaga akkasiin jedha hello halo ayin laga maal sitti mul'ata bare wanni kiyya mul'isu maal akka ta'e hin boje shaashan kiyya mul'isu viidiyoo hin beeku maal ta'e hin beeku Mee gadi qabi dubbatti gadi qabi. sitti mul'ata sila Allah garaan kee milkoomna. mul'ata sila dhageetta sitti mul'ata jedha bari mul'isa sila akka malee dhukkuba bannaatti Itti gadi qabi dubbatti gadi qabi akkama daa'imman. Ono lukatti gadi qabaa jira miti hin argitu maaleef itti gadi qabee jira bara sitti mul'atu ol jedhamee afachu xiqqoo dha'ee deeqaa takka sitti mul'atam biraangis jira dalage wallahi Allah perang kita jaya mati di sama muddam teh video ambil bilte Allah perang ke jaya mati makarab bisa jennar rifatte mi makarab bika kumiti bar wallahi yo sinin jadin makarab marabbi dika ka kumiti ganam arras yarga dejra wallahi brage jay basra dalage kana fi dalal dabatotan di fama jedin di fama ko de fi wallahi wara wajra di fama ko de jedin Allah yang kejaibat timil kaya mari mari fanno ta kezan le video milte mi cifatte berang gerak apa ya dalaga na pakat ya furte jirta ya ki miskin wallahi makarab bisa jenar rifatte amada waktu tadi famo ko jadi enggak
Ganan to. Tadi laki sini. Wala dhiifa manaa godhe maal gadi lakkifnee miti gal lakkisa dirqama gad lakkisuu qaba dhiifama godhee jira jedheen dhiifama godhe. Wani di ba manyo bahi wani galaki ba munjir kuna. Ayye ayye daawwattoota fi kabajamtoota kanaaftuuf piraanka ajaa'ibaa irra dalage muddamee dhugaa se'ee beektanii kanaaf telefoona telefoona inni irra cufatee tiriin jira kanaaf dhiifama yoo inni kanaa godhu taate viidiyoo kana gadhiisa yoo dhiifama kan goone taate hedduu rifatee jira waan ta'eef gadi hin dhiisu kanaaf keessan bilbilee raawwadhee yookiin immoo bira dhaqe dhiifama ni gaafadha akka isin jedhaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa like share subscribe gochuudhaan jabeessaa isiniin jedha chaanaalli kun haaraa waan ta'eef subscribe na godhaa ni jajjabeessaa isiniin jedha hanga viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.